Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijoollee Oromoo qaqqaalii ani obboleessa keessan Maammeedha. Salaamanni kiyyaa bakka jirtanitti isin haadha qabu kan fagoo fi dhiyoo teessanii na daawwattan. Har'a oduu durii takkaa'uu sheekoo takka qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Na faana turan afeerraa kiyya. Gaafa tokko bineensonni horii wajjin booji'uudhaaf hora tokko waamaman. Bineensonni kuni hora tokkotti mana tokko keessatti walitti qabamanii osoo taa'aa jiranii hilleettiin hulaa afaan teessii bineensonni kun ol ba'anii taa'aa turan. Kana hilleettiin irra abshaala taatee gaafilee tokko tokko ija keessa isaan lallaalaa eegaa bineensoti eega walitti qabamne amala waliitis haa barannu akka waliin lolle jetteetni bineensota gaafii kana gaafatte. Leencinis lafaa ol ka'ee hilleetti gaafii bareedaadha gaafatte akka waliin tuyne ani immoo amala kiyyarraa nama gartee na jeequun jibba je'eeti gooyinsa kana waan hin dandeenyeef amala isaa himateeti leencinis ofirra gattaa'e. Waraabessinis taraan isaa geenyaan lafaa ol ka'ee amala isaa ibsate. Egaa amalli kiyyaa ani waa tagaraa fi tamaqaa waan hin dhibne amala kiyyarraa wanni an jibbu waatu shuruuf kaawa nama naan ja'uun fedhuu je'eeti waraaboos amala isaa himatee ofirra gattaa'e. Akkasumatti boofniinis waan achi jiruuf jecha lafaa ol ka'ee antan biraatiin naga'umaa nama na tuquu lafa nama na tuquu gartee hin fedhu je'eeti amala isaa himatee ofirra gattaa'e. Hilleettiinis irra abshaala taatee isaan cufa waliin dhooytee horii kana fudhachuu waan feetuuf jecha tooftaa babaafatte. Kana waaddii ashiitaatii fi kana waadaa kara ibidda afaan kana hulaa afaan teessee bineensota ija keessa mimillattee maaltu ajaa'iba arra jettee sagalee ol fudhattee waraaboo dhageessiste. Waraaboo lafaa ol utaalee ani waan maaltu shuruuf kaafee waatu ajaa'iba nama naan ja'u hin fedhu siin hin jenne je'ee gizee lafaa ol utaaluu leenci rabbashame. Yeroo kana leenci ani nama na jeequ takkaa'u na rabbashu hin fedhu siin hin jenne waraaboo je'eeti waraabessa qarxam godheerti lafaan dhehe. Yeroo waraaboo fi leenci wal qabanii leenci waraaboo lafaan dhehe ajjeesu. Bofti isa jala taa'u inni tuqamee jechaadha. Boftiinis ani isin hin geenye maaliif nageessan lafa nan tuqinaa isin hin jenne je'ee lafa utaaleeti boftiinis leenca idde. Kanagaa waraaboo fi leencinis wal galaafatanii hilleettidhaa fi boftii walitti haafanii hilleettiinis bofatti mala baasuudhaaf bofa ajjeestee horiilee jiru cufa akka ka'isii gootu dhuunfatte. Dhugumatti qabsoon amma gartee silaa itti deemaa jirru kuni dhaaboonni kun dhaaboota kaanitti tooftaa jijjirachuudhaaf mala baasuu osoo hin taane ummanni Oromoo yeroo ammaan tanaa abshaalummaa osoo hin taane tokkummaa ummata Oromoo takkaa'uu dhaaba tokko ta'e sagalee tokkoon dhaaba san barbaada. Dhugumatti dhaabooleen gartee kara bilisummatti nu baasuu osoo hin dadhabu osoo hin ta'ihin cufti isaaniitu gartee aangoo barbaadaaf kan gartee carraaqaa jiru jechaadha. Yeroo ammaan tanaa dhaabni gartee silaa walaba ta'ee dhugumatti yeroo duraatiif jibbisiifamee maqaa gartee shanee ja'amu maqaan irratti moggaafamee maqaan isaa sun kara dhugatti jijjiramee fi yeroo ammaan tanaa dhaabni walabaa fi bilisa ta'ee dhaaba gartee waboo takkaa adda bilisummaa ummata Oromooti. Dhugumatti dhaaboonni kunis Oromoodhaaf fedhii ummata Oromootiif dhugumatti bilisummaa ummata Oromoo kan gonfachiisuu fedhan yoo taate yeroo ammaan tanatti alaabaa dhaaboonni tokko tokko carqi irraa tolfate osoo hin taane alaabaan keenyas alaabaa adda bilisummaa ummata Oromooti tan urjii qabdu jechaadha. Tan keessisii odaa gubbaan urjiiti. Kana alaabaa rakkoo qabaachuullee baatu nuti
alaabaan adda bilisummaa uummata Oromoo seenaa hedduu of keessa qabdi. Yeroo nu dura teessu yaaddawwan ummatoota dhume qabsaa'ota hayyoota Oromoo qeerroo bilisummaa qeerroo ganamaa wantoota hedduudha nu yaachisaa jechaadha. Alaabaan sun nuuf hedduu nu jabdudha. Lubbuu teenyarra qaaliidha jechaadha. Nuti alaabaa biraa hin qeeballu. Dhugumatti waraanni yeroo ammaan tanaatis abdiidhaan gartee abdiitti horree gartee taa'u jiru waraana gartee wabooti jechuun jaalmaroodhaan kan durfamu jechaadha. Obbo Jaalmaroodhaan kan durfamu jechaadha. Dhugumatti ilmaan Oromoo yoo hiriirtanii bilisummaa kan barbaada takkaa'u gartee hiriira gartee dhaafii gartee karaa lolaatiin kan deemuu barbaadan yoo taate ummanni Oromootii fi dhaaboonni kunis safuu takka malee dhugumatti hin qaanfatinaadha. Dhiifama gaafadha Jaalmaroo dhaaboonni biraatis of qaanfatanii yeroo ammaan tanatti waboo qabnaami jechaati gartee sagalee qalloo takkan haasoon ol furadhaa hin sodaatina. Warroottan akka aktivistoota gartee ofiin jettan warroottan qawwee ofirraa hiisisuu turtan qawweedhaan qabattoo hiikkachuu qabdan bilisoomne gartee tirikaa gartee warri bilisoomne joo tirika fudhadhaa barbaada warroottan jechaa turtan dhugumatti gabba haati ummata Oromoo dhiifama gaafadhaa. Waraana kanatti makama kan hidhatiin hidhachiisaa yeroo ammaan tanatti keessaafuu ummanni Somaalee faan ummata jimaa barbaadu yoo jimaa harka kaayan gartee warra qawwee haga funyaanitti irraa hidhachuu dandeenyu jechaadha. Saniif dhugumatti haati Oromoo jeenan dhalinimoo ummata Amaaraa kana laale Tigroota kana laale ogguu ta'anii boo'aan oolan boochisuus beekan oggii dhawamaan oolan dhawus beekan. Duuba hooggantoonni keenya kan Oromoo dhugumatti haadha Oromoodhaatu jeenan dhalinimoo dhugumatti haadha Oromootu jeena dhalee jeeni keenya gartee ajjeesee garteen boochisuu dadhabe moo. Saniif hoogganoonni keenyaas nuun deemtanii yeroo gartee fiinxa bilisummarra gizee keenya garaaf bitamuu kana dhiisaa. Yeroo garaaf bitamtan booda yoo isinit toluu baattan deebitanii rooga addaatiin gartee ummata jeequu barbaadan badileen keessan gartee lakkoo isaan beeyna hedduudha himameen dhumu. Saniif dhiifama jechuu baradhaa. Dhiifama ummata Oromoo dhiifama gaafadhaa. Haareetti dhiifama baradhaa gaafadhaadha. Qabsoo keessanitti seenaa eega dhiifama nu gaafattan booda waraanaas Jaalmaroo jalatti Jaalmaroo viivaa jennee jiraan. Jaalmaroo yeroo duraa maqaan isaa isa badee Jaalmaroon ummanni kun na jalatti hiriiruu baatu bineensa gaaraatiin bilisa baase jee tokkichi haati deesse gaaratti hafee jechaadha. Saniif dhugumatti maqaan isaa yeroo duraa xiqqaadha ture arra yaadaanis guddaa ta'uu isaa leenca haati deesse tokkichi Oromoo kan bosona keessaa boorotu Jaalmaroo garree jechaadha. Saniif iyyaalonni tokko paartilee biraatiin wajjin waliin makamuudhaaf waliin dadhooytanii gartee hoggana gartee Oromoo ta'uudhaaf warreettan carraayitan arrallee ummanni Oromoo qoma bal'aa isiniif qaba. As deebi'aa badii keessan hin sodaatinaa. Ni beeyna nuti ummanni Oromoo ni beeyna. Dhiifama gaafadhaa ummata Oromoo dhiifama gaafadhaa. Yoo kana isiniin jennu warroottan garii akka waan Oromummaa kana gartee isin namaa kannitanii takkatti kun bitamaadha. Kun gartee bilisiginnaadha. Kun maarroodha jechaati gartee paartii gartee maqaa namaa baaftanii jechaadha. Oromummaan dhaloota namni namaan kannu namarraa hin fudhatu jechaadha. Saniif paartiiwwan Oromoo jalatti gartee hiriirtanii jiraattan paartiileen gartee caccabtanii gartee maqaa adda addaa moggaafattanii jiraattan tokko tahaati as deebi'aa ummata Oromoo dhiifama gaafadhaa qabsoo teessan itti fufa. Isin afaan tokko taanaan ummanni akkuma duraa sanitti onnee xaliilaan ummatatti as deebinaan bilisummaan ummata Oromoo
dhiyoodha. Duraanis rakkina gartee ummata osoo hin taane ummata abshaala arganneeti hoggana abshaala dhabne. Please yoo dandeessan hoggana keessan cimsaa. Onnee hawaasaatii fi gartee liidarri keenya wal dubbisuu danda'uudhaatu irra jiraata. Ijarraa ummataa fi hogganni keenya wal dubbisuu danda'u irra jiraata. Yoo ummataa fi hogganni keenya ijarraa wal hin dubbisne rooyinii qabsoo keenya bilisummaan keenya gonfachuun karaan isaa dheeraadha. Ummanni keenya Oromoo takkaatis gartee bilisummaa jalaa hafeen beeku diinaa sodaatee rafeen beeku. Duriis ummanni keenya hidhachuullee baatu warra mancaan lolu. Kana gartee taarikaatu odeessaa jecha na caalaa gartee isin warroottan gartee qabsoo keessa turte ni beeytan jechaadha. Harargeen raayis akka Harargeetti hidhadhu uummata Oromootiif. Arsiinis hidhadhu. Wallaggaas hidhadhu bakka jirtu. Kutaalee biraatis kutaalee sadeen kana qofa osoo hin taane kutaalee biraa kudha takkan Oromoo walla geessisi. Keessaafuu ijoolleen teenya ta'a Harargee oogii cufa gartee akka nama aruuza galchutti harka dhoytanii gartee gooytanii gartee gootanii gartee bakka takkaa gartee namaaf ergamuu kana gartee dhiisa. Ergachuus bara ergamuu qofaami ergachuus bara. Kana gizeen jiru akka Harargeetti ummata Oromootiif jecha miidiyaa qabaachuudhaatu nurra jiraata. Yoo miidiyaa qabaanne haadholeen teenya tan rakkattu abbooleen keenya kan rakkatan kan rabbi malee gartee rabbi malee waa takka illee hin qabne miidiyaa kanatti himachuu danda'uudhaatu nurra jiraata. Oilaa yoom gartee bilbilaan bakka jirru gartee rakkoo akkanaa nurra gahee gartee nu dhaqqabaa jenna. Nuti ummanni Oromoo miidiyaalee hedduudhaatu nu barbaachisa. Arsiileen akkasumatti Wallaggaas, Baalees, Jimmaas bakka jirtu iyyi walla geessise. Tokko tahaatii gartee afaan tokkoon waliigalaatii afaan tokkoon gartee ummata Oromoo warroota gartee abdii dhabe abdiitti hora. Warroota hin dhageen walla geessisa. Isin tokko taanaan qawwee argachuunis hoggattoota ciccimoo gartee biiflee dhahee lafa gartee hin buusne kan addarra dha'uu beeku hedduudhaatu jira. Saniif hoggantoonninis rooga gartee silaa ummanni kun gartee ittiin deemee gartee bilisummaa isaa gonfachuu danda'u. Faffacaatanii gartee caccabtanii gartee karaa adda addaatiin kun paartii kana jettanii gartee nu dubbachuu osoo hin taane. Paartii fedhellee yoo gartee kaan deeggartan taate isin cuftinuu gartee bilisummaa ummata Oromootiif kaan yaaddan yoo taate. Afaan tokko tahaadhaati nutti as baha. Afaan tokko tahaati nutti as bahaati dubbadha. Ofii sodaattanii yoo kaan teessanii maadheelee teessan gadhiistan taate namni gartee irra deebii ammallee gartee shakkii duraanii of keessaa qabaa jechaadha. Ammallee gabbaatanii dhiifama eega gaafattan booda gartee ummata Oromootiif wa'ada galuudhaatu isinirra jiraata. Akka jaarraa abbaa gadatti as baatanii loltanii lolchisuu danda'uudhaatu isinirra jiraata. As baatanii gartee dubbattanii ummata keessan ifatti ija keessa wallaalaa ijarraa wal dubbisaa mallattoo walii kannaa gartee dubbachuu danda'uudhaatu isinirra jiraata. Yoo san hin taane haalli siyaasaa keessan magaalaan hin bitattu jechaadha. Siyaasaan boodatti aanuun isinirra hin jiraatu. Saniif ummanni Oromoo hoggantoonni Oromoo as bahaa afaan tokko tahaati afaan tokko nutti as deebi'aa agartee afaan tokko nutti dubbadhaa isiniin jenna. Dhaamsi har'aaf qabu kanuma yeroo dhuftutti aga walitti dachaanu turtii gaarii naaf qabaadhaan isiniin jaa ana maammii obboleessa keessanii aga walaa garrutti nagannaa tura.